Ashrama harkafuun hordoftoota keenya muummichi ministeeraa keenya kabajamoo Dr. Abiy Ahmed uummata harka qalleeyyii masara mootummaatti affeeruun deeggarsa godhan. Kabajamoo Dr. Abiy Ahmed uummata harka qalleeyyii ayyaana hiikaa yookiin faasikaa sababeeffachuun wantoota barbaachisoo ta'an kan akka zayita nyaataa fi daakuu arjoomaniiru. Dr. Abiy rakkoo uummata isaanii kan hin jaalannee fi uummanni harka qalleeyyii ta'an deeggaramuu akka qabanis waamicha abbootii qabeenyaaf dhiyeessaniiru. Aadaa wal gargaarsaa armaan dura biyya keenya keessa jiru akka cimee itti fufuu fi namoonni qomara siyaasaaf jecha wal qooduu akka hin qabne jaalalaa fi tokkummaan akkasumas aadaa wal kabajuu keenya cimee akka itti fufuufis gamanumaan amaniiru. Dr. Abiy uummata Itoophiyaaf waan hunda isaaniitti gaafa jennu sababa cimaa waliin malee lafaa kaanii akka hin taane uummanni bal'aan kun ragaadha. Dargaggootaaf akka obboleessaatti itti siiqee ofitti hammatee rakkoo isaanii miira guutuun dhaggeeffata. Abbootii bira gaafa dhaqu kennaa abbaaf kennamu guduunfatee biraan ba'a. Gaafa waa'ee haadholii yaadu garaan isa hollata. Shamarraniif iddoo guddaa kennee xiqqaa hanga guddaatti gargaara. Darbees gara aangootti isa qaamaan miidhamee naafateef wiilcheerii kennee miila ta'aaf. Isa ijaan hin argineef gorsa isaa dhaggeeffatamee hin dhumne gorsuun ifa laphee isaanii keessatti maal kana qofa isa biyya arabaatii ari'amee kophee fi huccuu malee biyya isaatti galeef haamilee itti huree dhiyaana affeeree jajjabeessa. Isa wal dhabeef jaarsummaa taa'ee araarsee maaddii tokkotti nyaachisa. Dr. Abiy kan jibbu dhuguma yoo nama wallaalaa fi goomattuu ta'e malee hin jiru.